Sin fuudheetta akkuma jedhan. Sin fuudheetta. Abdii dhiisee. Waan adda adda baanaa si jedha. Yookaan immoo akka jiru waan telefoon sifatteeni. Abdii ani wanni. Yoo fuudheellee raafee kan rakkoon. Dhugaa fedha. Dhugaa fedhe anaa miti ummannuu dhugaa fedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan ola kana ganuu jiraattan. Fayyaa qabdanii jireenya keessan haalli qilleensaa maal fakkaata isin jira. Naga goote alhamdulillah. Jira kun dhufnee jira hadha waan addaa tokkoon isin dhufee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Waan an dhufeen kan akka jaalattan abdii guddaa qabaa guyyaa kaleessaa viidiyoo argitanitti natti fakkaata YouTube irratti waan bultum nu godhe jechaadha. Bultum jaartii wajjitti araaramuudhaaf yookaan mana haqa inni jijjiirate wal agarreen beennu mana bakka mana kan keetii haarawaa arguu waan mana isaa haarawaa arguu waan barbaaduufani isa beellamadhee wal agarruu qabnaa jedheeni tole waan akka rakkoon hin jiru wal arginaa maal naan jedhe akkasumas anis tole jedhee beellamanne san ganamarraan galgalaa taa'aa oole naan dhufne telefoonallee cufatee obbo guyyaa saniitti yaanii telefoon isaallee cufaa ture booda ammoo amma itti bilbilee inillee wala garanaan jedhee hin ta'uu jedhee jechaadha. Itti aaree sababa itti aareef hin ta'u jedhanii booda inni dheengadallee waan maaliif akka hafee waan hundaa si amansiisaa maal naan jedhee wal arguu qabanii jennaan tole kalaas jedheeni. Waan ammoo hafeefillee asitti manaan jedhee jira. Amma ammoo bakka kana taa'ee addaa wayiiti iddoo kana taa'ee eegaa jira. Isaallee iddoo kana beellamannee yoo inni iddoo kana dhufee mana isaallee arguudhaaf deema jechaadha. Warabbi jedhee mana isaallee arguudhaaf deema. Hello. Enu bakkuma san jira bakka itti siin beellame san. Kala asini dhufam enu kootu kwaat. Wallahi. Tole tamam daqiiqaa takka. Tole. Akkas kabajamtoota keenyaa kun ammallee isatu bilbilee inuyyuu inni kootu naan jedhaa jira bakka biraatitti jechaadha. Bakka biraa sanii miti asuma kootu jedheeni asitti fuudhaaf deema. Asitti isa wal agarree maaliif akka hafillee inni natti yoo jedhe jechaadha mana isaa arga ture dursu jechaadha. Mana isaa argee ka'een booda jechaadha. Yaasiin fuudhetumaan achi keessaa jaalate jibbee walitti araarsa jechaadha. Yookaan mana kiyya waamee walitti araarsa yookaan achi hidha. Dirqamachaadha mucayyoon ta'u waan jettee jirtu kaleessallee mana yaalaa geessee viidiyoo akkuma gaaf duraanis ani laachisaa ture xiqqoon dhukkubaan daddadhabde. Naaga amma garuu hin cineessifanne jiinii ga'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Isiin ka wallaalte kaan hin beeku akka isiin herreddeertu jiinii ga'ee jira rabbi nagaan isii haa eegu. Akkasitti inshaallah isa jara lamaan walitti araarsuudhaaf deemaa isinillee du'aa inuu godhaa maal isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenyaa rabbi hundaa toltuu haa godhu inshaallah. Kana yeroo inni dhufetti akkasii ammoo anillee asitti waa ajajadhee jira isinillee koottaa na wajjin nyaadhaa isinin jedha hangadhuma sagantaa kootii na hordofaa bultumiin eegaa jira yeroo inni dhufetti maal akka inni jedhu mee wajjin daawwannaa na wajjin tura. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa wanna ana ajajadhee kunoo naa dhufee jira. Kunoo. Akkam isin agarsiisa. Kunoo salaata ajaa'ibaati. Salaataan kun faayidaa guddaa qaba waa hedduu. Faayidaa guddaa qaba akkuma isin jettan. Akkas isin jedhaa kunoo hanga inni dhufuuf kanuma nyaataa eegaa. Rabbi khayrii haa godhu jara lamallee rabbi walitti araarsu isinillee du'aa godha akka jara lamaan walitti araaraman isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun biyya keenyaa fakkaata. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo inni dhufutti mee isallee waraabee isin garsiisaan wajjin tura. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa mee salaamu alaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arkune daawwat hordoftoota keenya kan nagaa keessanii fayyaadha jirtu isin jecha abdii isin yaame waan yaame poliisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya kuno shiftaan yeroo meeqa eegaa anoole kuno dhufee namira jira kuno akkuma agartan jechaadha. Agar makkaan isa eegaa ture isin ni beektan jedhee abdii guddaa qaba. Kalee irraa eegalee kalee akkasitti karaarra na oolchee akka immoo karaarra oole isinillee nu sinanillee viidiyoo isinii waraabee agarsiisee ture kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuno amma dhufee jira. Mee amma osoo gaafii takka illee hin gaafatin hin dura farda ajaa'ibaa yaabbatee dhufee nyaata ana jedhaqatee asirra biraallee ajajeetii jira. Asirra kanallee nyaata dhuguu ta'eeti. Maaliif akka na sobde, maaliif akka mana jijjiiratte, maaliif akka jaartii kan ta'e galfachuu didde guutuun hin ta'a. Garuu dura dursoo osoo nyaata nyaatin sin gaafadhu nyaata nyaatu fayyiti dura si gaafadhu. Abshir. Yalla nyaata dhugi. Akkas kunoo kan nyaataa guutuma dhaqqabatee asirrallee ajajeetii jira. Nyaanni kaanee walii dachaanaa boodarra waan nama isaa jedhan guutuu dhugaa baay'ee taaree jira kabajuma keessaniif kabajuma yaasminiitiif dhiboo dubbise malee silaa nama dubbisuu miti murtii muraasa booda walii dachaana. Akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo nyaannee finnee jirra. Daaraatti kennee amma gara gaafiif deebii kennaatti fuufuu fi baga nagaa nuti. Baga nagaa dho'edha. Amma mee dura dursa leengadda maaliif akkas na gootee yaani naa beellamtee bakka akkanaatti kootu naan jettee telefoona cufattee saa meeqaan achi taa'aa oolee dhookaa deemnaan jenne sababni akkas na gootee maal? Sababni ani akkas hin goone bilbila rakkoo bilbilaatiin na qunname bilbila kiyyaa osoo deemu jiru shaanarra dhadhaame. Amma kijiba dhiise shaanarra dhaame. Dhugaa isin jira. Narraa boodi. Ta dhugaa hoo taate malee. Narraa boodi. Laa abadan. Narraa boodi. Tamam, charging sa'a sanaan hangal kanillee manamu. Moo ka dhugaa hin. Dhagee. Dhugaa bilbila kiyya dhaamu bilbila kiyya shaanarra hin keenye. Kalas osoo bilbila irra hin kaayin bilbila kiyya dhaamee jennaan kalas ka'ee dhiisee bakka mana rifeensaa tokko ture. Kalas achi ture galgala gale. Ani si bilbila illee ijee yaadee gidduutti aboo inni nuun dhufuu osoo dhufee naa bilbila ijee bilbila kiyya daaruu naama ijjira kiyya biyyi tarraan bira. La sirraan fuudhu. La ta dhugaa himtu malee abadan aamiin sirraan fuudhu. Amma yoo ta dhugaa natti himte malee tun ammoo dubbi jedhee anillee waan dhufee sitti himu amma waan araarfachuu barbaadan fakkaattu nama kijibu fakkaata. Kanaafuu waan cufattee natti himama telefoon. Ani ha dhugaa yoo himte malee dhugaa dubbachuuf hin araaramu. Sitti majaartii teellee lamu bilbila amma bilbila hin cufanne turaan dursee. Amma kun kijibaadha. Telefoon kee cufaa cufaadha. Cufaa jaal mukallaa qajaame. Eewa. Mukulaa qajaame. Mukulaa qajaame. Eeywa. Guduroomaan ture ma dhugaasi. Guduroomaa ture telefoon ittiin dalagu mukulaa qajaame. Anis achi gimbaane. Abadan abidina sirraa fuudhu. La guduroomaa ni beekta. Guduroomaa ni beekta. Guduroomaa ni beekta. Abadan. Sirraa fuudhadhu. Amma nama ni jaa. Kalaas namanu na dhuftee narbu keetiif galatoomii deemi maaliif? Atiillee isin naamu dhageeffadhu qaba wanni deemsi hin jedhu yaani maal wanni na sorbuuf. Sisobni dha. La ta dhugaa yoo himte malee. Dhugaas kuma jira bi. Wayya kaamera waraabaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya waan telefoona cufatee fakammaa hin himnee hin dhosse. La abdi. Angaruu waa hundaasin dhugaa himee jira. Hunda dhaga'ee jira. Gara maal dhageessa dhugaas kuma jira. Dhageeffa waan ati cuftee dhaga'ee waa hunda. Dirraan fudhadhu sin jedhee jira. Ajaaban nu sobaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya ana qofaa miti isinillee sobaa jira. Eeguma kana taate homaa miti amma viidiyoo cufadheetumaan adda adda baanaas yookaan immoo akka jiru waan telefoona cufatteeni. Abdi ani wanni yoo fuuteellee raattee dhugaa feeta. Dhugaa fedhe anaa miti ummannuu dhugaa fedhe. Bilbila cufadheef dhugaadha bilbila nama cufa. Wanti cufadheefis mashaakila fadhu jedhe amma isii wajjin amma isii fiddee mana naggalchite biyya siree isu jira. Namarra maxaama kana naaf irraan hin bakka kana naaf irraan hin dhufe malee osoo manatti jettee mana kiyyicha agarsiisuun siin deessaa jira. Si galee wanni as hin dhufiniif tanaaf wanni si deessu jiruufis tanaaf manas wanni si agarsiisu mana na agarsiisu mana na helaan hattu amma ammaan tana akka motoraan eegaa jira yoo tijjaan akka motoraan na hutu alaa ijoollee saayibaatti jala jira. Kanaaf anatu mana na agarsiisin jedha jettee shakkeeti. Kanaaf shakkee si agarsiisu. Telefoona cufatte. Akkuma agartanii jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya shakkiin keenya bakka ga'ee jira.
jaartiin isaa kun akkuma gartan da'uu geettee jirti. Mana waan agarsiise ani fuudhee mujattii tana ukkaamsee fuudhee achiin fiduu nama achi fiduu miti. Uumaa miti amma waan takkaayyuu siin dubbadhu. Amma har'a mana kan kee akka deemnu mana nagarsiisa. Mana ajaa'ibni kunoo. Laa jecha kana jedhaan laa jecha dhufa. Yookaan isii san fuudhee fiduu fayyadu. Mana nagarsiista akkanumatti mana kan kee ilaaluu barbaada malee isii dirqiidhaan fuudhee mana kan kee fiduu. La. Siraan mana malee sinneetti hin garsiisa. Awwa dantaayisii jira jira. Mana waan natti hin garsiisa. Hin fuuteetta akkuma jedhan. Hin fuuteetta. Diina dhiisiyaa. Laa hin fuuteetta. Laa hin fuudhee maal fuudha? Jaartii fuudhee jaartii qabaame kalaas amma. Kalaas amma jaartii kan ta'e walis araarsuudhaan malee waan biraati. Amma walis araarsuuf araaraa boodatti deebina amma mee waan kan kee agarsiisa. Haala mana agarsiisa. Abadan. Sababni sababni dhuftee achi mashaakila naggooti mashaakila naggooti. Sayid argeera mana kee. Aku soalnya timu ini namu desa simu desa nanya aja. Saya lipat tuh gak bisa tengok kini beli tinggi. Ada dua ambe. Apa dan imbe? Karena anu imbe kan. Aci boda Arabota. Arab ni sana beka kan amma arai mana kali? Di sini beka. Saya tiba tiba kah imbe kan saya rasa. Kalas. Edenu jijir ada mana? Ini bota ya. Edenu jijir. Amma kana. Amma wae. Amma jadi tante Arafah coba. Dua sih. Mal kuda dua karat deh tadi. Alhamdulillah mau boleh kakak ijolen narka ijolen inde mira gitu. Ijolen lewang koru tapi ijolen le ofraya so. Namni biranjiru karakter kakak di beta am ijolen le wal mira jira. Sing le jodu tanam mira ma. Goru. Adil kisbirani buda sibiradu pe. Agase? Ya. Isbira bude. Ijolen sani bira guys. Ijolen sani. Dura araram ka kana kodu dura. Kalat isra kon. Kabajamtoota hordoftoota keenya nama barbaadataa ture kun waliinuu barbaadaa turre kun amma argannee jirra alhamdulillah mana isaallee namni argeeru jira hariyyaan kii argee jira Said yoo inni illee nageessuu didee Said nageessaa achiin booda immoo waa'ee jara lamaanii akkana kaameraa duubatti yoo taate malee kaameraa duubatti hin dubbanna kaameraa fuulduratti osoo hin taane jarallee walitti isallee mana kiyya hidhee walitti ni araarsadhee abdii guddaa qaba. Nama wayii walirraa ajjeessanii jiranii jaarsaaf jaattidha jarri kun jechaadha. Kana isinillee du'aayii godhaa fi Yaasmin ammoo waan haasaa isaa kana hoo dhageeffilmaayyuu baay'ee itti gadditi. Kana warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentii nu barreessaa isiniin jedha. Nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isin faana jiraatu nagaan nu tura. Yaada qaban. Ani yaanni qabu jiru Sa'idiin mana beekaa Sa'idiin mana nagarsiisaa minaamin no pelmel kanan isatti qaba. Amma tana nagartu jetti seera gabbana. Skabajees ruben. La soda isaatiif ammoo onnaa miti an. La skabajees ruben. Gaariidha. Addi skabajees. Mana isaallee isa yaa'ii nambar baadii rabbi jedhe. Akkasii isin warri viidiyoo jaallattan laayik godhaa. Abdi viidiyoo jaallattan laayik godhaa. Koomentii jalatti nu barreessaa isin jedhaa yuutuuba kanallee viidiyoo kanallee yuutuuba isaa irratti Yaasmin akka gadhiistu itti kennaa isin jedha nagaan nu tura.